Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu ilmaan Oromoo qaqqaalbii gaggaarii hundi keessanuu bakkuma jirtan nagaa taasisaniin jecha guyyaa har'a akkamitti akka paayipelii banattan warroonni irra hedduu irra deddeebiidhaan karaa maallaqaa bakka garaagaraatii ittiin dabarfachuu barbaadan akkaawuntii mataa keenya akkamitti paayipelii bananna akka jettanii irra deddeebii na gaafataa jirtan deebiin keessan kunooti itti dhiyaadhaa isiniin jedha. Asuma warroonni gara chaanala kiyyaa dhufta anaa dhufu isiniin jedha. Adamtuu bayoo jettan karaa YouTube channel kiyyaati akkasumas linkiilee bakka garaagaraa inni argachuu dandeessanii viidiyoolee hedduu dalagee jira as jirratti warroonni gaafii garaagaraa na gaafattan as keessa kottaadha. Gaafii keessan irra guddaa as jala argachuu dandeessanii kan as jala hin arganne koomentii jala naa barreessaa isiniin jedha. Like, share, subscribe gochuun na jajjabeessaan afeerraa kiyyaa asumaan gara barnoota kiyyaa sin dabarsaa na faana tura. Amma kinoo kallattumaan gara barnoota kiyyaa sin dabarsaa paayipel jechuun pilaastooruma keessaa argattanii gubbaa kanarratti paayipel itti yoo barreessitan isuma qofaa jira kunoo gosa hedduu hin jira gara gosa lamaan jira tokko paayipel ka biizinesaati tokko immoo kanuma nama dhuunfaati jechaadha. Paayipel tokko amma kun ka dhuunfaati kan immoo ka gara gadii kanaa kun immoo ka biizinesaati warroota biizinesa dalaganii jechaadha. Kallattiidhaan amma paayipel gubbaadhaan hin banamu jechaadha. Jalqaba bakki itti banuu qabdan Google Chrome keessa seentanii Google Chrome keessaan paayipel.com ittanii barreessitanii jechaadha. Yeroo amma gubbaa kanatti argaa jirtanitti paayipel.com ittanii barreessitanii ergasii next gootanii kallattiin keessa singalchee erga keessa singalchee kunoo bakka kana bakka sync for free kanarra cuqaaftanii jechaadha. Ergasii ammas kunoo filannoo lama sinii kaaheera tokko ka biizinesaa tokko ka dhuunfaati. Irra hedduun nama isa dhuunfaa waan itti ajoofu kunoo bakka dhuunfaa nu baasaa lakkoofsa bilbilaa ka biyya jirtanii san fakkeenyaaf biyya ana jiru keessatti akkasitti irra dhaadheetan biyya ana jiru san akkasitti fakkeenyaaf Suudiin jira Suudii lakkoofsa Suudiitti gashuun dirqama ta'a jechaadha. Irra hedduun nama lakkoofsa Ameerikaa jedhanii kan irra salphaa siniif maa jira lakkoofsi Ameerikaa sun wanta isaa namni hin beekamu namni kun waa kana maallaqatti dabarfachuudhaati kan banachaa jiru itti qoosuudhaan miti lakkoofsuma ofiitu irra filatamaa jedheen akka kiyyatti saniisin garsiisaa lakkoofsa kiyyaatti galchaa na faana tura. Amma erga lakkoofsatti galchee kunoo koodii akkanaaf erguu na gaafataa jira koodii yeroo dhufe koodii itti galcha. Amma erga lakkoofsatti galchee koodii sanaaf achitti kunoo asirratti ka gubbaa kanatti email address jedhu kana email itti galchitanii email bilbila keessaa qabdan osoo hin taane email ofii barbaadan gabaabsitanii itti galchitanii katti aastatanii first name fi last name itti galchitanii maqaa keessanii fi maqaa abbaa keessanii itti galchitanii asitti bakka tana jidduutti paaswoordii wal fakkaatan haga 8 itti galchuu qabdanii wanni asi baruu qabdan immoo paaswoordii harma galchitan tana sirriitti sammuutti qabachuu isinirraa eegamaa jechaadha. Amma ergaan akkasitti paaswoordii fi iimeelii fi maqaa kee hundatti guute bakka nekistii tanaaf dhaan nekistii tanatti cuqaasaa jechaadha. Erga nekistiitti cuqaasee amma asitti wantoota jajjabootu bakka jajjabootu sin eeggata bakka tana isteeppii bakka tana sirriitti hordofuun isinirraa eegamaa jechaadha. Koodii akkaan barbaachisaa ta'e koodii san itti guutuun isinirratti dirqama ta'a jechaadha. Erga koodii san itti guutaniin booda noqxaa tana sanduuqa tana lamaan jidduutti raayiti gootanii sirriitti hordofuun isinirraa eegamaa isteeppii kana guutuun jechaadha. Asirratti amma bara dhalootaa jechaadha. Bara dhalootaa guyyaan baatii guyyaanii fi bara jechaadha bakka sadiitti barreessitanii jechaadha. Ergan akkasitti bara dhalootaa barreessee asitti bakka gara gadii tanarratti bakka tanarratti amma qastii tanarra yeroo cuqaaftanii waa lama sin gaafata jechaadha. Yookaan paassapoortii yoo qabaattan yookaan immoo bitaaqaa wayii yoo qabaatanii sanirra dhiistanii kanuma gubbaa kanarra dhiiftanii jechaadha. Amma asirratti bakka tanatti koodii jajjabduu koodii tanatti galfatanii koodii
tokko duwwaa duwwaa 19 akkasumas asittis immoo erga asitti koodii tanatti galchitanii karaa gadii kanatti immoo bakka isin jirtan sanii jedha tokko 5 gootanii akkasitti naannoo isin jirtan sanii baasaa irra cuqaaftanii jechaadha. Fakkeenyaaf zimidhee kanuma irratti dhaadheeni ka gara gadii kanatti adreesidha biyya jirtan magaalaa jirtan naannoo bakka jirtan sin gaafata. Kunoo akkasitti erga itti guuteen booda karaa gadii kanatti koodii mataa keessanii yookaan koodii tokko kaastanii haga 5tti galchitanii ergasii as gadi kana dhuftanii saanduqa kana lamaan jidduu raayit gootanii ergasii armatti gadi kana as dhuftanii bakka kanatti agree and create account akka hora cuqaaftan jechaadha. Amma kuni ka xumuraatii jechaadha. Erga akkas ta'e amma kunoo dhufeera amma baanii sarara jira amma seensarra jira sheenuu irratti jechaadha. Amma hin ergita ammoo waa namaaf waa erguu barbaadammoo ka meeshaatti bitachuu barbaadanii rakkoo takkichuma irra cuqaaftanii amma kallattumaan sinii seenaa yeroo sinii seenu kana akkanatti sinii fidaa kaardii itti guutachuu barbaadammoo kan lakkoofsa baankiitii ka jedhu ofirrumaa dhiisnee deebina jechaadha. Amma kunoo paayipeliin paayipelii irratti cuqaasee sin garsiisa. Paayipelii gara cuqaastan paaswoordii yeroo sanatti galcha iimeelii sanii fi paaswoordii san osoo hin dagatin kallattumaan itti naqattanii banattanii jechaadha. Amma gabaabumatti amma kunoo paaswoordii kiyyatti naqee iimeela kiyyallee itti naqee karaa banuutti amma kunoo kallattumaan naa baname paayipeliin banannee jechaadha. Amma paayipeliin akkuma argaa jirtan kana akkanatti nu banatee kunoo bakkoonni maallaqni baalaansiin keenya asirra taa'a jechaadha. Amma fakkeenyaaf akkaawuntii mataa keenyaa godhanne jechaadha. Akkasumas kaardii viizaa kaardii yoo qabaatan bakka kanatti sajjalattanii san malee qofaatti fayyadamuu barbaadan akka gaariitti isinii dalagaa jechaadha. Kunoo argaa jirtanii namaallee erguu barbaadan waallee bitachuu barbaadan jechaadha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana guutumaan guutuutti isaa banannee jirra. Maqaa keessanii fi asumatti iimeelii keessanii fi wantoota isin barbaachisan keessa deemtanitti guuttanii garuu amma guutumaan guutuu banameera. Kun bakka seekuritii jedhu kanaa fi asitti immoo iimeelii fi paaswoordii keessan guutuus argachuu dandeessan bakka kana lama ka irraa kanatti kana miti ka irraa kanatti jechaadha. Kunoo asirratti yeroo cuqaaftan iimeelii fi paaswoordii keessan sinii fidaa jijjiirachuu barbaadanis karuma kanaanii garuu erga takkaan banattanii saniin irra dhaabachuu tirasa. Bakka public jedhu kanarra cuqaaftanii profaayilii keessan kaa'achuu dandeessanii liinkii paayipel keessanillee maxxanfachuu dandeessa. Kunoo achirra cuqaaftanii kareetii haa cuqaaftanii ergasii profaayilii ka barbaadan footoo ammuma kaatanii kaa'achuu barbaadammoo akkasumas footoo galerii keessaa qabdan itti kaa'achuu barbaadanii ka jedhu sin filannoo sin kaa'achiisa. Ani ammoo footuma galerii keessaa qabuun kaa'adha. Fakkeenyaaf zimidhee footuma galerii keessa jiru footuma tokko fuudhee irra kaa'adha jechaadha. Akkasitti akkuma argaa jirtan kennu liinkii paayipel kiyyaa achirra naa kaa'eera. Maqaa kiyyatti dabaleetuman kaa'adha jechaadha. Kun akkas maqaa guutuu san taane gabaabinaanii liinkii warroonni immoo viizaa kaardii qabdan bakka mallattoo tan argaa jirtanii mallattoo tanarra cuqaaftanii viizaa kaardii fi lakkoofsa baankii itti naqachuu dandeessanii. Fakkeenyaaf amma asitti viizaa kaardii warri qabdan add viizaa kaardii and bank jedhana jecha asirratti filannoo lama sinii kaa'a sanatti guuttachuu dandeessan. Bakka kanatti viizaa kaardii fi lakkoofsa baankii yookaan buuka baankii itti galchachuu dandeessanii karaa salphaanii gaafii sanis warra qabaatan immoo na gaafachuu dandeessan komentii jalaanii. Galatoomaa isiniin jedha. Barnoonni kiyya har'aa kana fakkaataa. Yoo isinitti tole like share subscribe gochuun dagatina chaanala kiyyasi akkasumas chaanala linkii telegiraama kiyyaa isiniif maxxansaa karaa descriptionii YouTube fi TikTok profaayilii kiyya gara jalaatti argattanii gaafii karaa salphaa fi deebii ariifachiisaa ta'e karaa sanii argachuu dandeessu waan ta'eef galatoomaa isiniin jedha. Nagaan naa tura.